Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni waramanti birati bis. Ana Ramzi da khatarbe khana social media ra surati yo ofajir tani da. Tanafu nafimakin wal bayna kanum tokkotti wajnyanne wajjiduine. Garu san waa'ee drama TV waa'ee takka YouTuber ra fudhachaa jiran suuraalee sanii fi viidiyoolee sanii ajandaa kana akka asuma dhaabdanii isin jaamciyoon takka walitti hin qabne obboleettiyya. Kanaafuu ajandaa kana asumatti akka dhaabdanitti isinima waan yaada qabdan komantiin ibsachuu ni dandeessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maakiin obboleennii jechuudha. Faamiliidha. Innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naafisi. Okay, aye gaafii bira warroonni as gubbaarra deemee waa'ee keessan haasawaa jiru kuni atiitu tiimate moo akkami? Mee waan kana sirriitti adda nu baasi. An akkam jedhin tiimadha. Jarri kunis diraamaa na hojii dalaguu turan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Ni beektaa asatis faami. Zabana annan beeka hawaasa Oromootiif ifa godhi. Zabana boodaa hanga diraamaa kii wajjin dalaguu turre sanbooda zabana boodaa isaaniin hojii dalagee isaan diraamaa hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoo tara kutanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu san. Okay, egaa hawaasni Oromoo kun Ramziinis isa kana dhuggutii teenya maqaa balleessuu jirtanii walii gad ooftanii. So akka amantan kun gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessanii Ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu ni dandeessan. Gaafii maaltu si jammar maaltu bar kuni bar waan nama galchuu miti garuu by the way kuni dirqama ibsuun illee hin barbaachisu just namni innillee jireenya mataas barattoonni isin hime mucaa miskiinaa nama dubbatus miti Ramzii jechuun obbolummaa bira kutee nama dubbatee illee firraa himuu akkas jee illee haasa'uu beeku miti isin galee akka faamilii tanaaf inni jechuun so jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a akkuma nama jireenya mataa kooti qabadu innis jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a. Sinigalee as biratti wanni hubachuu qabdanii jechuudha. Maannam yeraasu nagar ይኖረዋል. Sinigalee itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni namni diraamaa waliin dalageeyu diraamaa keessatti dhiira nam beekaa jira laala namuma lamaa jira yaayaa fi isa qofaatu jira. Yuutuubni kan isaati jechuudha. Ani isumaan isaaniin sirri wal beeka waan ta'eef baqa inni gisee laalu nama miskiinaa. Isumaa jechuun diraamaa sanuu dalagee jechuudha. Isuma jechuun nama kaan ijoollee ta'an ni waliin daleeni. Waliin dalagee warra amma Awurooppaa ta'e iyyuu kana waliin Ramzii. Wajjin dalagee. Daleessisu ture namni daleessisu ture hin jiru. Ani isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalagee keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jarattii kaan hin jiran jechuun isin garee inni sin beeku na sin beekan maybe isaan na beeku danda'an garuu isaan hin beeku kana jechuun soo maqaa namaa as biratti maquma kiyya balleessuudhaaf jireenya kiyya akka keessanii diiguu barbaadanitti kun immoo isiniif hin milkaa'u irraa haasa'uu barbaadee osoo hin ta'in just mucaan kun illee jireenya mataa isaa waan qabuuf dubbachuun irra jiraata jechuumaaf isin galee. Akkasuma waan dhaammattee jiraatte viidiyoo banadhuti dhaamsa kee dabarfadhuti deemee rakkoon hin jiru. Okay, hundi keessanuu galatooma warri ajandaa ofaa jirtanis dhugaan jirtu tanuma asumatti ajandaas dhaabaa tanaafuu wanni jirra kanuma dhugaan jirtu tanurraa dhageessani. Naaf himakkiirra namni wal beekus hin jiru haasoo suseetuma haasawaa jechuudha. Gizee afaaniin ajaa'ibaa wardugumaa. Kaameeraan kee maal ta'e billis jechuu jira. Kaameraan irraa susaa jira. Amma sirriidhaan. Mootummaadha kaameraamaanii waraabaadha maglacaa kennaadha. Mangisti koronaa meeqatu suuraa isaa fide oofiyati. Mootummaa fakkaatamee. Kanaafuu warri ajandaa ofaa jirtan warri ilma walii qabanii ni walii qabanii maalii wal fuudhanii jiranii maal micoon obboleettii yaarrallee barullee namaan hedduu takka kabaju.
Tanaafu asumatti dhaabaan sinjaa dhaamsa haaraa kana hundi keessanuu galatooma. Galatooma ulfaadhu ramzi kiyya. Haye galatooma rabbis. Faadhu. Obboleessa koo. Hai mucaan kana asira. Hai doktor wal beeknaa warra. Asli. Ramzi akkam? Nagee amme. Oh nagaya. Fayya wallahi alhamdulillah. Fayya. Fayya wallahi. Nagaya. Maaltu deemaa jira sila? Sila maalin beekasaa asumarraa suuraalee gaddiisaa jiranii meediyaa har'a. Jaarsaa jaartii hagarii faan jaarsaa jaartii jaa'u hagarii faan ilmaan walii qaban jaa'u akkanumatti waan hin beekne sunis malaaqata. Haye. Ay naawu qaanfachiisanii bara jaarsaa jaartii ilmaan walii qaban ni walii qaban naamni hajoo jira. Kanaawu hin beekne bara. Jarri akkas jedhu sun sirraa dhalinna. Maa ittiin beekasa? Ajaa'iba wallah. Nagaya qabdaati. Nagee wallahi alhamdulillah. Nageyaati. Fayya jiraachuun bareeda warri miidiyaa uma arge haasaya. Yoo haasawni warra miidiyaa makii haarawan ta'u ati immoo yoo nama dafee aaru taate waan namni asirraa jiru sana dhugaatti sitti fudhate waan akkasii akkam furanne dubbiin qilleensuma irratti haftii. Oba siin jedhu yoo yaada kennadhe malee maal siin jedhare waan jedhu maal qaba jetteeti. Kanaafuu. Taa'iruma sana jirta moo deemte keessaa sira? Isaan deemattee walumaan jiraati. Walumaan jirra. Bakka jarri asirri birrii haa erguu kaa eega ilmoo qabdu jedhan ittiin guddifna anaafas ittiin qamaa du'aayii goona himaa goona asirraa afaan bana. Warri sagalee sii ta'u sun. Warri ilmoo qabdi joo sun gaa. Warri ilmoo qabdu sun birrii walitti qabee haasaa ergu ittiin guddifna. Taate haa erganiyu. Ayyee. Bareeddu ayyee. Ayah galata masli. Fahmi ati Dubai hin galle? Hin galle doktor. Fiddanii bakka waan haarawaa godhuu keessanii bakka jechuun amma isin boyfriendii qabattee jirti. Isaan jidduutti wal dhabbiifinnaa baay'isawwee namni ani jaaladhe takki namni na jaalate nama miidiyaa irratti isin dura viidiyooti arkuu ture jechuudha. Maal akkan ture nama beeku jechuudha. Miidiyaa kana maal akkan hojjetu nama beeku. Hin rakkatina jechuudha fedheeti. Silaama nama biraa baqa nama nan beene faa wanti ta'e rakkoon hin jiru. Garuu nama gaafa nan hey huuyi jawus na arkuu ture jechuudha. Isin dura wal beena nuti miidiyaa kanatti. Isin dura miidiyaa kana qawxii wal ture. Osoo feemasiin dilli kun hin turin ibsi shaa'ana namoota lakkoomsaan lakkaa'amnu ture jechuudha feemasoonni gaafsan. Maa rakkattan maarshaal hunda akkan dalagu ture hin beeka asirratti. Isin dura waa hunda hin beeka bar. Maa rakkattan fi mushkilaa maa fi mushkilaa. Okay? Hubadhaasan tokko kana jechuudha. Ishaalaa qabrii keessaa waan feetan fiddanillee wanti jijjiiramu tokko hin jiru. Garuu wanti naan isinii himuu barbaadu maal akka ta'e ni beektani. Isinii wanti himuu barbaadu hinaaffaa akkanaa dhiisa. Namni maaltu jira osoo waan badaa hojjechuu tureewu nam tokko gaafa wal jaalatu dhugaa walitti himeeti wal jaalata. Akkas ture akkanaa nama akkanaati nama akkanaati nama akkanaarraan dhaladhe amalli koo akkana jee namni wal bara jechuudha. Isinii faradu dura nuti faradnee wal barra jechuudha. Walitti himnee haqa jiru walitti himee namni wal bara. Gizee namni wal baru dhugaadhaan dhugaa gizee dhugaa seenuu fi bultii jaarratuuf gaafa deemu osoo isin farada viidiyoo osoo qabdee waliin fiigin namni sun walitti himaa jechuudha. San booda maaltu jira ilmi namaa tokko gaafa jaalala eegalee wanta inni isa waliin gaafa eegalee irraa balleesse yoo hin ta'in malee waan san dura balleesse nama saniin isin ilaallatu ana isin ilaallatu jechuudha. Understand me? Mucattii tana rabbiin isin keessaa fuudhee isin keessaa mul'ise.
erga rabbiin fuudhee isin keessaa mul'ise akkuma nasrii aanolee arsii keessaa fuudhee rabbiin mul'ise aslii akkasi reedii kana akkasi anaa wallaaltuu tana akkasi rabbiin isin keessaa fuudhee eega mul'ise yoo isinii taate itti gortanii yoo isinii hammaatte maaf irraa hin gorina maal inni dhiibbaan ilma dhalchiti itti dhiibuun tun ilma ni dhalchiti yoo rabbiin siif hin kennin yoo rabbiin siif hin godhin maal taatan balaan isin buute maal mataa keessa gadi wal dhooftan waa isin keessa munashidni tokko ol bahe taanaan isin keessa sheekiin tokko ol bahe taanaan isin keessa hayyuun tokko beekaan tokko ol bahe taanaan maal rabbii jedhaati dhiisa farda deebee gilaasii ofii ofirra kooraa ofii ofirra nyaatan ta'inaati yoo namni isin himuu dhabee salphina keessan kana namni isin irra ilaalaa jiraatan ammoo isinitti himaa jechuudha kakanaaf na jaalattan kakanaaf na jibbitan yoo jiraattan itti fuufuu dandeessan isin irra jibbaara namni takkitti gaara mul'ata mee sheergadi ka maaliyyoo akkasicha takkitti maal kudha lameen ala mee akkas sheergadi ka mee fidi ka mee hin laallafit maaliyyitti tan akkasiyyitti tan haadhesitti haa himtu maaliyyoo haadhesi akkasiyyoo haadhesi shame on you my sister ni fokkata wal arrabsuun homa jiru walitti aaruun homa jiru walii lolachuun homa jiru keessa godhadha gadaa qabdan seera qabdan damiina qabdan hayyuu qabdan seera godhadha seeraa wal godhadha hadda muyyattiin tu yoo isin balleessitee jiraatteetiin jette hammeenya yoo isin irra gootee jiraatte damiinatu jira akka aadaa harargeetitti hayyuutu jira isaan gayadhaatii irraa fixadha hadda tasirra gabbaatee dhiifama gaafachiiftee hadda tasirra gabbaaftee salphiftee boru arsiin fiddee funyaan keessaa baafti boru jimma